Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Ameen. Sinkisaara ji'a fulbaanaa, fulbaana 2. Guyyaa kanatti mucaan luba Zakkaariyaas kabajamaa Yohannis Cuuphaan mootii Heroodis isa seera diigu harkatti wareegamedha. Kunis akkasii. Sababa haadha warraa Filiphos Heroodiyaadaa raajaan Yohannis yeroo isatti dheekkametti Filiphos obboleessa Heroodis waan ta'eef qulqulluun Yohannisis haadha manaa obboleessa keetii fuudhuun siif hin ta'u jedheeni waan tureefidha. Qulqulluun Yohannis Heroodisiin haadha manaa obboleessa isaa Filiphos kan taate Heroodiyaadaa fuudhuu fi hojii badaa inni raawwatee ture kan biroo hundumaa isa abboomaa ture. Dabalataanis abboommii irratti abboomiitti dabalee. Kanaafis Yohannisitti mufatee mana adabaa kophaa isaatti galchee. Nama qulqulluu fi qajeelaa akka ta'e waan beekuuf Heroodisis Yohannisiin ni sodaata ture. Baay'ee of eeggatas ture. Heroodis guyyaa ayyaana dhaloota isaa itti kabajatu ture. Hooggantoota humna waraanaa, hangafoota, mootota, qondaaltotaa fi namoota gurguddoo biyya Galiilaa jiran hundumaa ni affeeree. Mucayyoon Heroodiyaadaas gara galmichaatti seentee ni sirbitee. Heroodisiinis warra isa wajjin affeerraa irra jiranis ni gammachiifte. Mootichi daa'imittii kanaan waan fedha kee na kadhadhu siifan raawwadha jedheen. Hanga walakkaa mootummaa isaatti illee yoo ta'e isheedhaaf kennuuf waadaa galeef. Gadi baatees haadha isheetiin maal kadhadhu jetteeni. Haati ishees mataa Yohannis Cuuphaa jetteen. Yeroo sanatti fiigaa gara mootichaatti ol seentee mataa Yohannis Cuuphaa xuwwee keessa gootee amma akkanaaf laattuun barbaada jettee kadhattee. Mootichis waadaa galee sanaa fi namoota isa bira turaniifis ni gaddee, garuu ishee diduu hin barbaanne. Yeroo sanattis warra quuqamtoota duudhaa ergee isaanis bakka inni hidhamee jirutti mataa Yohannisiin muranii. Mataa isaas xuwwee keessa godhanii daa'imattii sanaaf kennan. Isheenis fudhattee haadha isheetiif kennite. Guyyaa sanattis mataan qulqulluu Yohannis harka Heroodiyaa irraa gara qilleensaatti waan balaliiteef naasuu guddaatu ta'e. Kana malees sagalee ol kaastee yaa Heroodis haadha manaa obboleessa keetii fuudhuun siif hin ta'u jettee ifatteetti. Duuka bu'oonni isaas yeroo dhaga'anitti dhufanii reeffa isaa fudhatanii awwaalanii. Galanni Waaqayyoof haa ta'u, nunis kadhannaan kabajamaa Yohannis Cuuphaatiin nu haa fayyisu. Eebbisaas nu wajjin haa ta'u bara baraan. Ameen. Guyyuma kana Misir keessa biyya Taa'idaa jedhamutti Daasiyaan ni wareegame. Qulqulluu kanas bulchaan biyya Indeenaa Ariyaanoos gidiraa guddaa erga irraan ga'ee booda morma isaa seefiidhaan akka irraa muran ajaje. Innis gonfoo wareegamummaa ni fudhate. Eebbisaa bara baraan nu wajjin haa ta'u. Ameen. Guyyaan kun guyyaa yaaddannoo Diidimoosii fi qulqulleettii Maariinaati. Eebbisaanii bara baraan nu wajjin haa ta'u. Ameen. Yaa Abbaa keenya samii irra kan jiraattu, maqaan kee haa galatu, maqaan kee haa dhufu, jaalalli kee samii irra akkuma ta'e akkasumas lafa irratti haa ta'u. Soora keenya har'aaf ga'uuf kenni. Yakka keenyaas nuuf dhiisi. Nutis kan nu yakkaniif akkuma dhiisnu qorumsaatti nu galchi. Hamaarraa oolchi malee. Mootummaan kan keetiyu. Humnis galannis bara baraan. Ameen. Yaa giftii keenya dubroo Maariyaam, nagaa ergamaa Gabriel qulqulluutii, nagaa si jenna. Yaada keetii nu baroodha, foon keetiinis nu baroodha. Yaa haadha Waaqayyoo siif galanni haa ta'u. Ati dubartoota keessaa kan eebbifamtedha. Firiin gadameessa keetiis kan eebbifamtedha. Kennaan kan guutamte gammadi. Waaqayyoon si wajjin
wajjin jira jaalatamaa ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa araaraa fi dhiifama nuuf kadhu cubbuu keenyas akka nuuf dhiisu hanga bara baraatti. Ameen.